ko gabrome bilisa barbada hanga yoom gabromse bineensi nu nyaata bilisummaa keenya qabsootu furmaata bilisummaa keenya barnoonni furmaata sabni ko gabrome bilisa barbada hanga yoom gabromse bineensi nu nyaata bilisummaa keenya qabsootu furmaata bilisummaa keenya barnoonni furmaata jedamna Oromoon gabricha silaa hedduu qabna gootaa fi hayyicha tokkummaa jabeessi santu nuuf qoricha waliin qoqqoodina Oromoon tokkicha waliin qoqqoodina Oromoon tokkicha yoomuun yaadanna calan qofaan olee bakka diinni keenya harmee itti qalee dagachuun hin mallee abbichuu bullallee diinni nuuf diinumaa kamtu kamnu chalee nutti deebi'uuf deemaa barkunoo hadhallee dachiin Oromiyaa Oromoo qabeenya daangaan teenya jabuu nu hunduun dhageenya birmadhaa Oromoo kan dhiyoo fageenya nuttu gabachiisa daangaa biyya teenya daangaa Oromiyaa diinaaf hin gurgurru falmiyaa komooko ilmaan taatee birru daangaa teenya cabsuu diinni nu cunqursaa diinaa harkaan laannu ilmaan baarootumsa diinaa harkaan laannu ilmaan baarootumsa sabni ko gabrome bilisa barbada hanga yoom gabromse bineensi nu nyaata bilisummaa keenya qabsootu furmaata bilisummaa keenya barnoonni furmaata yoomuun yaadanna calan qofaan olee bakka diinni keenya harmee itti qalee dagachuun hin mallee abbichuu bullallee diinni nuuf diinumaa kamtu kamnu chalee nutti deebi'uuf deemaa barkunoo hadhallee cabsuuf yaalanillee eessaanuu hin cabsu ni falmaanillee Booranaa fi Baalee Harargee fi Gujii hidhannee eeggannaa Kilaashii Shugguxii daangaan Oromiyaa Harariin hin cabdu nuti ilmaan Jaarraa nu ilmaan Eleemoo ilmaan Bakar Waaree nu torbananniyaa lubbuu wareegamne dhiigaan sararra daangaan Oromiyaa Baaleen illeen cabdu horaanuuf dagaaga gootonni raayitu hundee teettu goota ilmaan Waaqoo guutu diinaa harkaan laati hanga lubbuun duutu daangaan Oromiyaa Booranaan hin cabdu ni taana waardiyyaa lubbuun feetes baddu daangaan Oromiyaa Gujiidhaan hin cabdu ilaashtu qoricha alagaa fi galtu alagaa fi galtu alagaa fi galtu alagaa fi galtu Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota OFM bakka jirtanitti nageenyi keenya kabajaa isin haa ga'u jedha.
Waaree Ilaalaa guyyaa har'aa keessummaa kabajamaa tokko qabadhee dhiyaadhee jira. Ani keessummeessuu Abdallaa Gammaduuti. Ogeessi teeknikaa keenyaaf Waaree Sultaan Wojjin jira. Kanaaf asumaan gaba keessummaa keenyaa isin dabarsaa nu hordofa. Akkam jirtanii mee asumaanii maqaa keessanillee dhoofne isinummaan maamila keenya walaa baratan jenneeti eenyu jedhamtu isa baratanii isa dhalatanii isa guddatanii mee asumaan of barsiisa nu seenaa keessa waan beenuuf achirraa kaanii ibsina waan ta'eef. Galatooma isinis affeerraa kana naa godhuufi ani maqaan kiyya Jamaal Qaasim Gannoo jedhama. Bakki itti dhaladhee Oromiyaadha. Naannoo Baaleettiin dhaladhee naannoo Gaasaraa. Jireenyi kiyya jireenya baqaa ture hedduu xiqqeennan biyyarraa bahee naannoo Somaalee Afrikaa kana keessan ture. Hedduminaan Suudaan ture. Achiin booda gara biyya Ameerikaa kana dhufe. Akkamii bareeda. Egaa baay'ee ifaajee qabdanii qabsoo Oromoo kana keessatti anis erga argee gara ganna 7-8 akkasiin ta'a. Yeroo hunda community Oromoo kanatti ifaajee qabdu mee akkamitti ilaaltanii? Akkamitti qabsoo Oromoo kanatti dabalamtanillee? Ani dhugamatti qabsoon Oromoo ka goone dirqama nurra jiru goone waan nama hundaa'uu gaafatu. Ani bara 1977 biyya bahee xiqqaadha. Yeroo sanirra Somaalee gara naannoo Somaaleetti bahee achirraa qabsootti seenee barnoota achitti eegalee naannoo Somaalee sanitti gahee barattoota Oromoo Mogadishoo keessatti hojjetaa ture. Achiin booda kan qabsuma Oromoo kan keessa turre hamma 82tti Mogadishoo biiroon adda bilisummaa Oromoo cufamutti naannuma san ture. Achirraa booda biiroon cufamnaan gara Jabuutii sochoone. Naannoo Jabuutii illee ture. Achillee namoota hedduu qabanii warra poolitikaaf hojjetu gara biyyaa deebisanii yeroo dargiiti 82 dhuma isaati. Warra deebisan san keessa nama 74 turre keessan ture. Naannoo Dadhawaa achitti waggaa tokko baatii jaha hidhamee achi bahee jennaan illee waan manaa baheef sanii irraa nafne deebi'ee ammallee Jabuutiin deebi'ee waan ajaa'ibaa ka ta'u akka har'aa mana hidhaatii baanee nu nama gara 40 namni Oromoo achi keessaa Jibuutitti warri hidhaa turre. Jibuutitti hidhamtanii? Dirraawatti yeroo dargiiti. Waggaa tokkoo fi baatii jaha hidhanii. Achi booda akka har'aa baanee akka boruu Jabuutiin dachaane. Nu hunduu yeroo baanu waliin himne akkuma hidhaa baanee namuu karaa bahee garuu deemnee Jabuutitti waliin dhufne. Eegas illee teenne Jabuutii keessa socho'uu hin dandeenye hedduu rakkisaadha. Akkasitti karaa baharaatiin yeroo sanii naannoo karaa Suudaaniin karaa Wallaggaatiin qabsoon eegalamee ture. 83tti Suudii deemne Suudirraan warra Eertiraatti harka kennine jarri fuudhanii akkasii Suudaan nu fidani. Suudaan geettan? Baatii 3 gara baatii 4 Eertiraa keessa turre yeroo san lolli hama. 85 keessa yeroo lolli akka malee ho'aa ture. Warri Eertiraatii fi warri Tigree lola hamaa geggeessaa turanii. Lola san keessa naannoo Asabirraa miilaan haga Suudaan deemne. Baatii 3 fa'aa deemne. Akkasii Suudaan seenne. Suudaan irraa biyyana dhuftan? Biyyana dhufe waggaa 5. Bareeda. Sirri anillee seenaa keessan hedduu quba qaba. Akka uummata Oromoo kanarraa ifaajee hedduu qabdanii haga isin argillee ifaajaa jirtanii. Kanumaa wal qabsiisee qabsoon erga eegaltee ganna lakkoofsiftee jirti. Xiqqaatee walakkaa jaarratii ol namni keenya dhiigattee kafalaa jira. Itoophiyaan tuni Oromoo nyaattee diigama Oromiyaatirra ijaaramtee Itoophiyaan tuni
Arralee ka'umsuma marii kennatiif akka talu marii kennaaf akka tolu Itoophiyaan tuni hayyoota keenya hiitee amma sirra ta'aa jirti jechuudha. Itoophiyaan sirna Minilikkiin ijaaramte tun hayyoota keenya hiitee guyyaa hedduuf nyaata lagatanii jiru. Biyya san biyya gartanii dimokiraasiin keessa hin jirre yaala dhoorgamanii jiranii. Mee kanarratti maal jettan isin akka obbo Jamaalitti? Ani duraan dursee waan ani dhaggeeffattoota keessaniif ibsuu barbaadu ani miseensa dhaabaati miti ammatti akka Jamaalitti akka nam tokkotti akkatti natti mul'atutti rakkina lama na mul'ata. Rakkinni tokko Oromoon ijaaramuu dhabu. Kan lammaffaa ammoo qabsoo kana keessatti namni baratee hedduu of kennaan turre ka ammoo of kennu jaarmaa of duuba yoon qabaanne rakkinna akka nama lama sadii waa godhuu hin dandeessu. Akkuma amma argaa jirru kana yeroo hunda kan uummata Oromoo mudatu namni qabsaa'uuf deemu nasbee ofii kennuu barbaada. Jaarmayni yoo duuba hin jiraanne namni yoo uummanni isaa yoo hin ijaaramne waan inni deemuuf sani akka gaariitti yoo hubanne rakkina kana fida. Ana akkasiin na mul'ata. Qabsoo geeggessaa turre keessatti illee rakkinuma akkanaa nu mudataa ture. Akka nama tokkotti ani dhugamatti amma Oromoo ta'aniif osoo hin taane namoonni hidhamanii har'a mana hidhaa jiran kuni akkuma ilma namaa tokkottu namatti dhagahama. Rakkinni isaan keessa jiranii ammoo qabsoon nu goonu kuni uummanni Oromollee waan hubate natti hin fakkaatu. Ani ammoo akka ilaalcha kiyyaatti Itoophiyaan maan nu keessa qabsoo goonu kuni Itoophiyaan maan nu ijaaruuf deemnu tuni Oromiyaa Itoophiyaa eenyuti kana beekuun nurra jira. Itoophiyaan nu keessa hin jirre takka ijaaruuf yoo deemne mana ofii keessa hin jirre tokko ijaaruun bu'aan qabu. Kanan na mul'ata rakkina wal xaxaa jira Itoophiyaa kana. Itoophiyaan tuni Itoophiyaa tamisiini yani kanan naa galuu dide. Itoophiyaa tanatu akka Itoophiyaan tuni jalqaba ijaaramtu saamicharra ijaaramte. Saamicha namni saamichaan ijaare biyyoonni British fi gartanii akka uummanni adiin kunniin qabate odoo saamanuu biyyaan ijaaranii biyyi sun akka gartee civilization itti ceetu taasisu warri Itoophiyaa ijaare kun warri Itoophiyaan teenna nu malte jedhu kun tokkoffaa saamicha san odoo saamanuu hayyuu kenna nyaataa saamanii lafa kenna balleessaa saamanii Itoophiyaa yoo agartan bakka hundatti najisa jechuun dandeenyoonni isaan godhaa turan saamaniitti biyya faranjii kana dhufaniitti gamoo ijaarataa turanii naannoo diisitiitti hin beeytanii Itoophiyaa san dimokiraasiina jedhaniiti Baqqalaa fi Jawaaris of kennan jechuu keessattuu kafaa'oon Itoophiyaa federaalistii ijaarra jedhaniiti. Dhuguma federaalistiin tuni nu fudhattee nu barra biyya teenna osoo harkaan qabaanne biyyuma teenna san irrattuu qiddee angoo isinii qoonnaa koottaa jennee har'allee nama kenna sanuu uummanni galeessa gartee ergamtuu TPLF turan har'a nama kennatti taphatu jechuudha. Kanaaf isaanii sanitu ijoollee teennata ergama isaanii yaalaa baafte har'allee irra ta'anii yaalallee dhoorgatanii mee maal godhuu qaban jettanii waa takka lama jedhaati qabxii itti aanutti dabarra. Beektaa yeroo an Itoophiyaa tamis siin jedhu kana yeroo hundaa yeroo Haile Sillaasee bu'ullee Oromoon qabsoo godhee jira. Yeroo Dargillee of course Oromoon gatii guddaa kafalee jira. Tigree baasuufillee gatii guddaa kafalee jira. Yeroo hundaa waa jijjiiruuf deemna malee waan jijjiirru sanii hidda isaa jijjiiruu rakkinni Itoophiyaa kun beektaa dhukkuba hidda lafa jiru san jijjiiruu irratti hin hojjennu. Gubbamarra diddimna yeroo hunda gubbarra diddimna yeroo ati gubbarra diddimdu booda deebi'ee rakkinni jalaa sitti ol ka'a. Waan tokko yoo hidda isaa murree rakkoo fida. Hidda warra naftanyoota akka gad dhaabbate sanii
buqqisuu barbaachisa Oromoon. Yeroo jijjiirran dhufu yeroo hunda chaartarii irratti illee argite dargiin yeroo kufullee argine yeroo Tigreen kuftullee argine jijjiiramni hundee sun hin dhufne. Rakkina san keessa bu'anii amma maaliif ani tokkoffaa akka nama tokkotti Jawahariin amma nama guddaadha. Yeroo inni ijoolleen beeka yeroo inni ijoollee awwala biyya kana dhufu ijoollee Minnesota keessatti organize godhee hojjetaa ture communitiin yeroo san ani boordii keessa ture hedduu wajjin hojjetaa ture. Gaafa inni dhaaba kanatti dabalamu nama keessa mormaa ture ani barreessaallee ture nama keessa mormaa ture ana tokko. Gaafa inni dabalamu. Maaliif akka inni hidhaaf deemu waa lama godhan Jawahariin siigalee waa lama irratti leeyde mootummaan kun. Tokkoffaa akka inni citizen isaa gadhiisu irratti hojjetaa turan. Lammaffaa akka inni dhaabatti seenu dhiibaa turan. Karaan beekamneen. Ani akka nama tokkotti natti mul'atee namoota wajjin haasawa qabnu nama kanaa ajjeesuu hedanii. Karaa lamaan irratti hojjetaa jiranii jedhee akka nama tokkotti hin haasofna. Nama walitti dhiyaannu wajjin nama isatti dhiyaatu wajjin hin haasofna. Karaa lamaan saniin irra hojjetan. Yeroo hunda namni kenna waan godhu sanii xiinxallee maaltu duubaan jira jedhee hin hojjetu. Nama hedduu qabsaa'ota kenna ka dabrellee waan akkasittu isa mudate. Ammoo ilmi namaa tokko waan badurra waa barachuun gaarii. Attinga Oromoon waan dabre kana of durattillee xiinxallitee ilaaltee rakkinni akkanaa akka nutti hin deebine gadi qabanii ilaaluu isaan irra jira jedha akka nama tokkotti santu nama. Bareeda asumaanii gaafin itti aanu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana filannoof deemaa jira hin beekama. Filannoo deemaa jiru kana irratti dhaaba Oromoo hedduu isaanii haqee jira. I think so Dr. Maraara fi Daawud Ibsaa qofti yoo hafte malee achirratti galmee sanirratti hin jirannatti fakkaanne kafaa of abaa'oo jechuudha. Isaan keessayyuu akka jiruun gaggeessitoonni isaanii hidhamanii manidhaa jiranii. Isaan manidhaa kaanii dhaaba TPLF waan caaluun isaan badiin dalagaa jiru ummanni kun qagartee ummanni Oromoo nabseen 5,000 ture gamtee angootti dhufan jijjiirama fidan jedhanii ummata biyya tana ceesisan jedhanii gara angoo dhufan kuni sirna nafxanyaa san deebisuu fi alaabaa lumuuxii san baatanii Oromiyaa irratti lafa dhiitaa jiran jechuudha. Izeema Abinii fi Baartiin Bilchiginnaa akkana jira kun Finfinnee keessatti yeroo akkana kana dhiichisaa jiranii kaleessa waggaa 27 argaa jirra. Maal jettanii meekan waayoo akkanatti ilaaltanis? Ani waan haaraa natti hin fakkaatu. Akka nama tokkotti waan haaraa illee natti hin fakkaatu. Homa godhuu jarri homa godhuu barbaaddu godhaa jirti. Akkuma mareef siin jedhe beektaa? Hiddi lafa keessaa dhukkubni achi jira. Hidda santu yeroo carraa argatu biqila ol ka'a lafaa ka'a. Akka ammoo wanni hidda godhatee fi wanni gubbaa kana jiru adda. Biyyee tan argitee lafarra ta jirtu yoo jalaa wal biqilan dhogguu hin dandeessu gadi. Dhogguu hin dandeessu. Maaliif hiddan lafa jira jechuudha. Nafxanyaan amma akkatti Finfinnee keessa dhiitan kana ani waan haaraa natti hin fakkaatu. Ammoo Itoophiyaan tun beektaa kijibarraa ijaaramte. Kijibarraa ijaaramte yoo siin jedhu dhiifama naa godhi. Dhugaa dubbattan. Jechuun kiyya haasawa yeroo haasanii waan namaaf siin jedhe. Itoophiyaan tun kijibarraa uumamte. Mootummaalleen kijiba ummanni isa bulchullee kijiba. Waan kijibarraa ijaaramteef waan haasaanillee beekan waan dubbatanillee of duuba deebi'anii xiinxallan maraattuu maal jettee jedhan beektaa? Mana keessa seentee ibiddatti qabdee jedhan. Adamanni itti dukkanaa'e ibiddatti qabdeeti amma reef naa ifa jetti akka ofii gubataa jirtu hin beekne. Amma reef naa ifa jettee jedhan. Rakkinni akkasii jira beektaa Itoophiyaa keessa. Waan takka oduun qaban waan hojjetan hin beekan ka isa
hatta namu isaanii hojjetullee hin laalan beekta namni kun na wajjin hojjetamoo hin hojjetu. Maaliif waan kijibirraa ijaarame ka? Har'a walitti kijibanii addaan deemanii bor hin diigan. Amma yoo waan dhugamatti amma kalee moodheen gadda namni biyya bulchu tokko ganama qursii nyaatanii yeroo mana koortii deemanii laaqana nyaanne jedhanii jedhe Johariin fa'aan. Mee odumaa hoo qaba namoota hidhaa jiru kanaa beeka ani kanan naa galuu dide. Namni mana isaa hin beekne mana isaa keessa hin beekne nama wajjin dalagu hin beekne maal biyya bulcha jedhee dubbata. An kanan naa galuu dide Itoophiyaan mantunu ani durumarraa yeroo qabsootti dabalamnillee Itoophiyaa matanaahu Itoophiyaa kijibarraa ijaaramte akkasii fudhadha. Waan dubbite qabxii ta'etirraa osoo hin baane ani Itoophiyaa kana beektaa akka Oromoon keessa jiruyyuu beekan turre. Isinuu beekti? Beeke waan jechuu kiyya Itoophiyaa matanaahu ummanni Itoophiyaa kana bulchaa ture akka namni Oromoo tokkollee keessa jiru hin beeku haga mana hidhaa seenutti nama afaan Oromoo dubbatu kan boolisaa kan maalii argutti waan xiqqeennaaf biyya baay'illee Oromummaanuu Itoophiyaa servii godhaa jirti keessa hojjetaa jirti jedhaan turre haga sanitti. Achiin booda adaa rakkinni keenya guddaanuu nu keessa jiraa jedhee mataa keessa na deeme. Rakkinni keenya guddaanuu Orommaan Itoophiyaa kana tajaajilaa jiru. Orommaan Itoophiyaa tajaajilee uummata keenya fixaa jirullee abbii irraan eegalamne beeke. Mootummaa amma jiru kanarraan eegalamne. Isatu amma dura taa'aa ta'eeti malee biyya bulchaa Itoophiyaa sanii Piriim Ministeerii ta'eefi malee achi durallee amma naannoo Oromoo keessa yoo deemte namni Oromoo miidhaa jiru Oromoo. Naftanyaa jenna, Tigree jenna, maalii jenna. Garuu hiddatu waan achi jiruu fi walii gadi oofa argitee uummata kana. Yaa Itoophiyaan tuni sirri akkuma isin kaaftani fakkeenyaaf mee yeroo Adawaa sanii yoo xiqqaate jeneraaltonni nama 9 Oromoo jedhani. Sanii fi isintu ijaaree Itoophiyaa tana isintu ijaaree jedhanii ittiin dhaadatan. Itoophiyaa isin ijaartanii har'allee seenan isinii deebisee jedhanii sobaa jiru. Kuni sirri amma yoo ilaaltan hedduun isaanii Oromoodha. Seenaa isaanii mee akka kaaftaniif fakkeenyaaf waraana yeroo Koloneel Aliyyi Cirree Jeneraal Waaqoo guutuu faanti lolaa turan namoonni dhaqanii waraana ta'aniitiin lolaa turan Oromoo hedduun isaanii maaltu san godhe meentaalitii Itoophiyaa kanaatiin guutamaniiti. Har'allee sanuma jechuudha. Kanaaf kana hawaasni kenna yoo maal godhe jala hafuu danda'a. Keessattuu kallee hoolaa uffateetiniin Oromoo fakkaatee nutti dabalamee yoo hundaa qabsoo teena nyaata. Qabsoo nyaatamte sanarra Itoophiyaan ijaaramti. Kanaaf maal laamtanii sun uummataaf? Ani kanan Itoophiyaan tun akkamiin fakkaatti jettaniin? Ani kan uummata Oromootti dhaamuu barbaadu ufiillee caalatti of amansiisuu barbaadu uummanni Oromoo ijaaramuu qaba. Fakkeenyaaf si hima yeroo tokko naannoo Sahel jedhamu Eertiraa keessa bakka reediyoon warra Eertiraa kun jiru dhaqnee achitti interviyuu nu godhanii. Interviyuu nu godhanii afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin anaa fi gurbaa tokko amma Awustiraaliyaa jira. Interviyuu yeroo nu godhan kana achi kaanee eega interviyuu nu godhaniin booda kaambii waraana isaan booji'anii kana dhufna. Dhaqnee fiisitti koonanu nam 12 dhaqnee laalla. Yeroo laallu gara nama 4,000 booji'anii harkaa qabanii. 1985 gaafa naannoo Tigraay Shiree dargiin dhawu sana achi ture. Tigraay gaafa Shiree Tigree dhahanii dargiin dhawu achi ture. Nama gara 4,000 kana keessa yoo xiqqaate 80 harki 85 Oromoo. Waraanni booji'ame kuni. Waraana sanirraa OBDO ijaarani. Hedduu isaanii waraana sanirraa OBDO'n kun ijaarame. Yeroo sanaan achi ture. Rakkinni guddaan
harkaanu qabu jaarmaa. Jaarmaa yoo an jedhu walgahii yeroo walgahiin jiru walgahuu osoo hin taane caasaan jiraachuu qaba. Amma qabsoo Oromoo dubbii isaa harkaan balleessu qabsoo Oromoo kana keessa maal fakkaate? Mee dhaaboo feete dhaaboo Oromoo jaarmaa sabateetu hin jiru. Sabate hin jiru. Mee yoo gaafatte amma dhaaboo Oromoo kana dhaaboo Oromoo ture kana keessa daataa miseensa isaanii illee qaban barka du'eef ka jiru illee beekani. You know? Lakkaa'amaa. Hin jiru daataan hin jiru an akka an hubadhutti. Amma fakkeenyaaf si hima yeroo adda bilisummaa Oromoo keessatti mormii guddaa goone akka miseensi ala jiru kuni miseensa ummanni ala jiru kuni miseensa dhaabaa haa ta'u jennee dhiibbaa godhaa turree miseensi ala kanatti eegalame. Yeroo sanii daataan kuni haa guuramuudha wannaan kenna. Daataan nama miseensaa warra dhaaba keessatti wareegamee waraana keessa haa ta'u adda bilisummaa Oromoo achi dura miseensa waraana maleeyyuu qabaataan turre. Dhiibbaa goone akka miseensi ala jiru kuni daataa ummataa funaanee lolarra hin jiru ala jirra nama waa barate jira daataan akka funaanamu wannan guddaan isa ture. Garuu statistiksiin jiraachuu qaba. Jiraachuu qaba. Yoo sun hin jiraanne yoo nama tokko irra rikuruut goote yoo inni ka dabru ta'e yoo nama sanii ka itti aanu hin jiraanne ka itti aanu yoo jiraatu seenaan namicha sanii yoo bade atillee beektaa waan hojjettu. Sirri. You know? Kenna waan akkasii hin qabnu. Amma warra nafxanyootaan kuni waan akkasii qabani. Organize waan ta'e. Organize ta'e waan tokko si hima. Sanada qaba. Wanni hundi sanada. Qabxii osoo hin baane waan tokko si hima. Tigiroonni bakka biyya keessatti naannoo magaalaa hunda miseensa qabani. Biyya isaanii keessa yoo deemnu naannoo isaanii hunda keessa miseensa qabani. Yeroo dhufanii miseensa isaanii san bira qubatan. Caasaa qaban jechuudha. Waa tokko itti si dabala. Gaafa Finfinnee dhufanii jaartii tokko jira Gobba. Maal dalay dibeeta mana shaayii dalay. Tigiree. Makiinaan fe'aa gugurdaan kuni dur yeroo dargii Tigiroota oofa. Tigiroota oofa. Yeroo karaa gindhiirkanaa dhufu makiinaan gugurdaan kun Finfinnee gad dhufu mana shaayii isii dhaabbatee Gobba. Amma silaa roobeemii kaatee silaa karaan makiinaa keessa bahu. Garuu Gobbatti achi goran. Gobba dhaabbatanii shaayii achi dhuganii buusii isaanii achi kennan namni hin beeku. Okay? Karaa lamaan gargaalarraa caasaa isaanii hin oofatan karaa kaaniin biizinesa isiillee gargaaran hin guddisan. Amma gaafa Finfinnee dhufanii awwala eenyuun fuudhan beektaa helikooftara erganii isii fuudhanii. Caasaa akkanaatti hin jirre kenna waan akkasii hin beeku. Har'asitti oola used to throw. Boruu as deebi'e sillaalu. Wanni akkanaa kun Oromoo keessa yoo hin jijjiiramne bakka tokkollee gahuu hin dandeenyu. Sun ammoo jaarmaa yoo qabaatan dhufa. Ummata jaaruu qabna. Suni ka duuballee akka qabsoof onnateen kaane taasisa. Akkasi. Waan bareeda dhaamsa bareeda hawaasni keenya irraa baratanaaf fakkaate. Ka biraa waan nama deemaa jiru waan tokko dhaabbilee Oromoo irraa ka dhagaa jiru yeroo ammaa kana mootummaa ce'umsaa ijaaruu qabna waan jedhamu kanatu ka'aa jira. Mootummaa ce'umsaa kana ijaaranii hedduun dhaabni Oromoo faca'ee jira. KFO fi ABO'n illee kaanuu waajjira irraa cufanii isaanuu bakka lamatti cabsanii addaan jiranii akkamitti ijaaruu danda'an mootummaa ce'umsaa kana osoo hin ijaarreedhani. Mootummaa ce'umsaa kana ijaaruuf iyyuu maal Oromoon hunda hagam qophii qaba hagam of ijaaree hagam walquba qaban. Ani akka nama tokkotti akka poolitikaatti osoo hin taane siyaasaa osoo hin taane akka nama tokkotti kan mul'atu. Mootummaa ce'umsallee ijaaru kan barbaanne illee yoo finne jijjiiramni hin jiru. Dhufu jijjiiramni akkasitti. Yoo yaadattu ta'e gaafa mootummaa ce'umsaa dhaabanillee Oromoon achi keessaa harka guddaa qaba. Bu'aan uummanni Oromoo argate achi keessaa gaafa mootummaa ce'umsaa sanii dargiin kufeetiin mootummaan sun dhaabbatu bu'aan Oromoon godhe tokkollee akka nam tokkootti ummata Oromootti achi bahuun suni achi dura Oromoo waan jedhaniyyuu beekamaan turre. Ummatatti achi bahuu qofatu
bu'aa guddaa haga irraa survive Oromoo godhe osoo alatti hafanii inumaa hin jiru iyyuu muruu dhabamsiisan amma seera biyyattii keessatti qooda qabnaa maalii qabnaa kun hunduu bu'aan finne bu'aan takkattiin annatti mul'atu hawaasa bahuusa hawaasa walqunnamuu dhaabnu hawaasa walqunnamuu ammallee beektaa waan tokko yoo argannu hin daganna waan dhufneef san daganna namni tokko yoo waa hojjetu haga goolii deemuuf san irratti obsaan bakka san gahutti dhaabbachuun qabu isbiidii isaa lash godhuun qabu amma fakkeenyaaf qaama wannaa ce'umsaa sani gaafa dhaabbatu mootummaa ce'umsaa gaafa dhaabbatu yeroo sani Suudaan ture yeroo dhaabbatu gaafa biyya gahee isbiidii deemaa ture sanii hin hir'ise hatta walgahii maanuu akka durii deeman turre hin hir'ise akka nama waa argate akkas ta'e ammallee taanaan amma ani yeroo lama moo akkas dhaqee jira biyya isbiidiin gaafa biyya seenanii sun hin turre tokkoffaa akkuma ati jette filmaataa godhanuu mootummaa ce'umsaa fidanuu yoo hin jaaramne wanni fidan tokkollee hin jiru jaaramuu qabda karaa kaaniin mootummaan kun namoota dandeettii qabanii mana hidhaa keessatti hedduu dararee jira kalammaffaa uummanni hin jaaramne beektaa rakkinni nu qabnu yoo walgahii goonee hiriira wayii baanu uummata kana laalla kanaa miti ummanni galaana bishaan gara dabsite deema okay kanaa miti caasaa jaaratanii ummata jaaru ummata sammuu hidhachiisu malee cal'ifteetumaan ummanni naa bahee ummanni ganaa naa bahee borullee ima bahaafi mee fakkeenyaaf waseema yeroo tokko yeroo Eertiraa keessa deemnu kana miilaan deemna ummanni isaanii kuni yeroo waraanni isaanii dhufu waraana wajjin deemna waraanni isaanii yoo dhufu ilililil jedhanii bahanii aanan fudhatanii daabboo fudhatanii nutti yaa'ani tole amma booda hin tuqinaanu jedhanii nam tokkorraa bishaan hin dhuynu karatti yoo namni ummanni nu bahee magaalaa isaanii kana nu bahee jedhu nu simate bishaan irraan dhuynu waa tokkorraa aanan irraa daabboo irraan fudhannu bira kun amma booda nama wayiiti hin yaadadha warra asaawirtaa kana afaan arabii danda'a wajjin haasa'e maalii ummata keessan kana maarraa fudhanne nyaata maa irraan fudhanne ummanni kun akkatti isinii mararamaa jenna bari yeroo dargiin dhufullee akkanuma godhatanii waraanni waan ajaa'iban na yaadachiiftan yeroo warri dargee dhufullee akkana godhatanii summii faanu nyaachisanii hin beekamu nama bitame as keessa jira kanaaf ummata keenya hin jaalanna garuu caasaa keenya malee wanni nu dalaynu jiru waan deemaniif beekan beekta takka sani lammaffaa dubbii tana dabaluuf tokkoffaa mee dhaabummaan Oromoo kunuu harkaa waliin qabu beekta okay amma reefuu naftanyoota asirra laalleen dhaabni sadiin Amaara silaa ka war mormuu qabu Finfinnee irratti tokko ta'ee bahe har'a yoo adda bilisummaa Oromoo hiriira tokko waame dhaabni biroo keessatti hin hirmaatu amma yoo argite ezemaa irraa warra dhaaba kaanii irraa abin jira piipin jirti achirra hasawa godhanii jiran beek hundi isaanii maal jedhan yeroon tokko kenna ammaa jedhan jechuun yeroon Oromoon kufe amma deebuu qabnaa jechuu isaanii bar hiikaan kana uummanni Oromoo xiinxalluu qaba kana qaqqabee laaluu qaba uummanni Oromoo kanuma jechuu barbaade sirriitti keessattuu waan amma kaaftan keessa yeroo Eertiraa jirru sanii hawaasni isaanii bee nyaataan daabboon itti deema waan arge tokkotu na ajaa'iba amma naannoo keenyatti keessattuu bakka anaaf isinillee dhalanne jechuudha keessattuu sabareen teenya kabajaa qabdi dhuga sabareen teenya kabajaa qabdu san Isaayyaas illee dhufu ittuma qaban dhuga Jawaar illee dhufu ittuma qaban hawaagam hawaasni keenya diina firaddan hoolaale namatti agarsiisa
kanarraa barachuu qaba waan jedhu kana kun dhaamsa bareeda kaastanii beekamtee tokko achirra si dabalu gaafa qaama ce'umsaa dhaabamu sanii nama Tigree tokkoo fi adda bilisummaa Oromoo keessaa nama Ahmad Admal jedhamu ammas biyya Arabaa kana jira naannoo Baaleetti ergan. Tole. Tigree fi Oromoo tokko qaama ce'umsaa sanii nageenya biyya keessaa tasgabbeessuu fi erganii naannoo sun agaafraana fakkaata amma viidiyoo isaa ilaalee ture yeruma sanii taa'anii yeroo jedhanii wanna sanii aanan afaanii qaban tuuttoo idee wajjin afaanii qabanii amma Ahmadi kuni nama naannoo sanii dhufe dhalate ufi qabee dhuge waa ni beeka amma Tigirichatti yeroo fidanii dhuguu dide ofirraa dhiibe waan hedduu si ajaa'ibsiisaa isaan namni kenna jaalarraa itti qabaman namicha san bakka inni irraa dhufe illee hin beekan kabajaa keessummaa qabaniif inni ammoo kabajaa san hin beekne waa hedduu si dhagahama beektaa seenaa dabre kana yoo laaltu namni waan dabre hin beekne ta dhufu illee hin beeku isa nama waa hedduu nama lafa bulellee nama qabsoo keessatti illee rakkoo hedduu argee hin beektanii kabraa mee sila hawaasni Oromoo biyya keessaa hawaasni galaana garma namni itti OEtti yaa'a hayyoonni Oromoo maa callisanii ilaalan waan kana dhugaa Oromiyaan diigamaa hin jiraanne moo dhugaa hayyoon Oromoo hidhamaa hin jiraanne moo warri ala jiran maa callisanii maalirra jiran quba qabdanii isan walitti dhufanii gamtoomuuf ijaaramee Oromoof sagalee ta'uu irratti akkam moo maaltu rakkootu jira? Ani akka nama tokkotti nama tokkollee osoo wannan goone rakkini jiru kana fakkaatu ana tokkoffaa namni of kennee jiru amma yoo laalle Jooharii nama ala jiru kana keessa namni akka Joohar of kenne hin jiru homa fedhee haa godhu namni of kenne beekta lubbuu tanarra wanni mi'aayaan jiru beekta lubbuu ta'e tanarra wanni mi'aayaan jiru isiin booda wanni hin jiru wanni jirtu hin jirtu namni tokkoffaa namni of hin kennine lammaffaa ummanni hin jaaramne ammallee samma deebina ummanni hin jaaramne of hin kennine of kennaan sunillee hin jiru seenaa qabsoo Oromoo kana keessatti illee beekta namni waa barate hedduu hirmaannaan godhanne qabsoon Oromoo ta godhamte qotaa bulaa Oromootiin godhamaa turte nama qubaan lakkaamu namni qabsoo namni waa barate qabsoo kanatti dabalame kun diinaan nyaatame kun mana hidhaatti dhume hedduun isaanii namni dura wajjin turre hedduun isaanii namni tokko amma namoonni yeroo san wajjin turre namni hafe xiqqa jiru siin jechuu danda'a. Hayyoonni. Kanaaf of kennaan jiraachuu qaba waan tokkoffaa waan dalaydu sanitti amanu yoo kan amanne taate har'an dalaydaa boruu biraa deemta. Waan sammuu waan itti amantu isaa sammuu kee hidhachiisuu qabda hujii waa hojjechuu qofaa miti waa hojjechuu namoo waa hojjechuu danda'a beektaa hujii miti waan deemtuuf sammuu kee hidhachiiftee sammuu keessan fudhachiiftee itti of kennu amma Jooharii waan inni godhe sani sammuu isaa fudhachiisee of kenne namni nasbee ofii jaalatu hin jiru mana hidhaatti dararamaa jiru sammuu isaa hidhachiisee jira osoo wanni fedhe ta'e sheen itti bahee qeesiin itti bahee haadhatee waan irra jaalattuun qabdu amma kalee haati isaa dhayxee hin du'in jettee ani waan baheef san muradhee jiraa jedhan namicha looyera Kadir Bulloo dubbate so rakkina san qabna beektaa namni of kennuu dhabu waan hojjetu keessa amma isin miidiyaa kana of kennitanii osoo hin hojjenne namni isin hin dirqisiisu jireenuma keessan ofattanii ammoo deebitanii yeroo uummanni Oromoo hiriira bahuun baatanii yeroo kaan of kennu jechuun waan akkana waan waa hojjetanii of kennu.
bareeda gaafi deebii kenna kan dhumaatirrallee ta'e bifa kanaan biyyi Itoophiyaa tun garam deemti jettanii yaaddan isinaam kanumaan xumurrallee waan ta'eef gaafi deebii kennallee qabxiin tuni qabxii jajjaba garam deemti Oromoo hoo eessa fiduuf deemaa jirti fakkaatti attin gaan akkana fudhatutti na fakkaatutti biyyi tuni gara nagaa deemaa jirtu waan kana namoonni Oromoo kawaa beekanillee xiinxalanii ani akkanuma haguma yaada kiyyaatti waa arga malee warri dandeettii kanarra qabanillee irratti xiinxalluu qabanii biyyi kun garuma guyyaan garuma badii deemti ammoo waan ajaa'ibaati beekta biyyi akka biyya Itoophiyaa sanii inuma hin jirre addunyaa keessa inuma hin jirtu ummanni hagas obsa qabu inuma hin jirre addunyaa keessa beeki ummata rakkinna dandahee waan hunda mataa isaatti fudhatee beelahuu nyaatuu guyyaa tokko yeroo takka nyaatuu guyyatti dhabuu mootummaa kanarratti finciluu dhabuu obsee taa'u waan ajaa'ibaati jetta beekta waan amma ajaa'ibaa si himu warri amma nutu biyya sanii mala warri jedhu kuni warri naftanyoota amma biyya sanii nuyi warri mallu jedhu kuni harka guddinni naannoo Oromiyaa keessa jira. Dr. Gammachuun maal jedha beekta? Itoophiyaan maantu nuuna Oromoodha malee Gondarii miti bakka yoo Oromiyaa keessa dhaqxu mana deemtuun asii afaan Tigree sirbu, asii Amaarri sirbu, asii Oromoon sirbu, Gondarii yoo dhaqxeen argitu jedha. Naannoo Amaaraa yoo dhaqxu. Uma tokko qofa argita. Sirbuma Amaaraa dhageetta malee naannoo Oromoo yoo deemte jedha mana kanaa afaan Guraagee sirba, asii afaan Oromoo sirba, asii Amaaraa sirba, asii Tigree sirba. Biyyummaan Itoophiyaa jedhamtu tunu nuti sablammii kabajuu nuti jiraatan. Warri sablammii kabajuu jedha. Ani kan naftanyoonni kana wallaalani. Bakka jiranuuf hin beekan. Maaliif beekta namni quufe waan dalaguun beeku beekta. Uummanni Oromoo kana hunda obsee jiraata. Amma Somaalee dheengadda rakkinnatti ture. Halkan tokkotti mootummaa garagalchuuf ka'an halkan tokkotti obsa jechuu kiyyaa bira obsarraa si himaa jira. Namni haga biyya sanii uummata sanii obsa qabu hin jiru. Ammoo biyyi sun rakkinatti deemaa jirti na fakkaatan. Akkana mul'atutti biyyiin yoo akkatti deemtee osoo obsi kun dhume falli hin godhamne biyyi sun deebitee mootummaa nagaallee ta'uuf hin jiraattu. Seegalee mootummaa nagaallee ta'uuf hin jiraattu. Abbaa humnaattu biyya san hagatti mana keessa jiru san olii gadi oofa malee mootummaallee dhaabbachuuf hin deemtu. Kana natti fakkaata akka nama tokkootitti. Bareeda galatooma gara istiidiyoo kennaa dhuftanii gaaffii deebii bareedaa kan hojjetaasisuu keessanii fi mee dhumarratti wanni dhaamtanii yoo jiraatan gaaffii kiyya xumureera. Wanni dhaamtan hawaasa kennaaf yoo jiraate carraa dhumaa isinii kenninaa jechuu feena. Galatoomii ani carraa na kennu keetiif galatoomii dhaamsi an qabu tokkoffaa uummanni Oromoo ijaaramuu qaba. Keessattuu biyya alaa kanatti wanni tokko kan nu daangessu hin jiru. Ijaaramuuf wanni nu daangessu hin jiru. Waa hojjechuuf wanni nu daangessu hin jiru. Tokkoffaa miidiyaa kanarratti hojjechuu. Miidiyaa kana beektaa waggaa 5-6 as malee achi dura miidiyaa kanaa hin beeku. Bu'aa miidiyaan beekamu. Maaliifi tokkoffaa namni keenya mootummaa dargiiti as waa barachuu eegale malee mi'aa barnoota kanallee qabaatan turre miidiyaa kana jabeessu. Amaarri har'a qilleensa Itoophiyaa kana to'attee kan jirtu miidiyaa kana. Qabsoo waraanaan godhanirra qabsoo miidiyaa kuni addunyaa kanatti amma tokkoffaa ta'ee jira. Namni miidiyaan qabnee namaa miti. Mee waggama haga OMN dhaabbatee as laali. Sagaleen Oromoo
hiriirri nu bahullee dhageeffamaan turre beeki. Hiriira ala kana goone keessa ka eega OMN dhaabate godhame xiqqaa beeki. Xiqqaa. Qabsoon ala kana godhame xiqqaa achi as. Ka achi duraattu caala. Garuu miidiyaa hin qabnu. Har'a miidiyaa qabaachuun kuni hedduu tokkoffa miidiyaa kanarratti Oromoon hirmaachuu qaba. Miidiyaa fedhii afaan Oromoo kaasa'u irratti hirmaachuu qaba. Sagaleen uummata keenyaa dhagahamuu qaba. Addunyaalleen akkasitti nu dhageetti. Kanaaf uummanni Oromoo ijaaramuu qaba. Biyya keessattis ala keessatti wal eeguun qabu. Wal eeguun qabu maali? Wal eeguun qabu yoo an jedhu namuu waan danda'e waan bu'aa Oromoof buusu hojjechuu qaba. Kana jechuu barbaada uummata Oromootiin jabaadhaa koominitii ijaaruu qabna. Bakka koominitiin hin jirretti wanni tokkollee kan hojjetamuu danda'amu hin jiru. Nu biyya alaa kana jirra. Namni hedduun dhalataa biyya alaati. Dargaggee ijoollee asii dhalatte qabna. Ijoolleen kunniin mootummaa kana biyya keessa jiranii kana keessatti of kakaasu hojjechuu qabanii. Tokkoffaa namni asii dhalate biyya kana mootummaa biyya kanaatiif hojjetee achi keessatti of arguu qabna. Hirmaachuu danda'u. Sagalee qabaachuu qabna. Akkanuma callifnee dhaqnee mana mootummaati waraqaa kenninee maaliif bahuun kun bu'aa nu qabu. Achi keessaa nama qabaachuu qabna. Kanuma jechuu barbaade jabaadhaa. Hedduu galatoomaa isinillee miidiyaa kana dhugamatti yeroo duraatiif dhufe hedduu isin dinqisiifadha. Galatoomaa isinin jecha kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota OFM waaree ilaalaa kenna ka guyyaa har'aa kanumaan xumurraa waan nu hordoftanii fi galatoomaa isinin jenna nagaan nu tura. Satu argana ndabe saloppo goro bota loppo gorgoro ndutena nata dati ya gudisu du badde bianjero sabako na dagai lammi ko na dagai dubbi tarana kai ada ganke budisi sabako tokkotai kapso kete jemse bakka jirtol kai lechi garabo kisawe ni leni korriza ani hidate kai oromo me baljetta dati ya gudisa Oromia jituti ya bona gani lalisa anamura mamare di minuti kotita ndokta sa jitira te sabako wale pota me majetta sabako daote narade ma ora bisimiyusa munni gudana shajira hillete afan sami efate oromo efate nunyata jira minete Banu ratula me ya rabbi nu rabote sabako walta sese ya rabbi nu mosese Injiran guri fitu wae himane fito Opsi garbuma fito hamni hollabi fito Ngorsi makalande beso aje chandina fito Jarjari wae fito sabako nagai oromon tokotai Naftanya garamora siti tufante monan Ubaddu ke salali gadamti salamare Senan irrafatu arkamura pole harmamura yole Lola gafa lola toli jalakko dubatinde sine oromo gamta lole Bilizumma oromo time katuore game Karabtele dammaki oromo tokotai amma yeronu tole
gama barta ola wala bai ganda wende wa gama barta ola wala barta bai ganda wende wa gama barta ola wala barta bai ganda wende wa gama barta ola wala barta bai ganda arda gama maninaru ola wala barta bai ganda wende wa gama barta ola wala barta bai ganda konni orane binaru ola wala barta bai ganda wende wa gama barta ola wala barta bai ganda konni alameti kola ola wala barta bai ganda wende wa gama barta ola wala barta bai ganda dabesa ture segala ola wala barta bai ganda wende wa gama barta ola wala barta bai ganda 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 Wojjin babbaafana diina keeroobe maal malakaafana ulaalleeluma 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 amma beesi nyaatti saree ulaalleeluma naftanya esa sentare ulaalleeluma akka kabuu bana daade ulaalleeluma oromummaa fi gurgure ulaalleeluma bilisummaa oromoote ulaalleeluma meeqa kamtu wareegame ulaalleeluma wajjin bobbaafana diina keeroobe maal malakaafana ulaalleeluma wajjin bobbaafana diina keeroobe maal malakaafana 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 ulaalleeluma wajjin bobbaafana diina keeroobe maal malakaafana ulaalleeluma wajjin bobbaafana diina keeroobe maal malakaafana ulaalleeluma wajjin bobbaafana diina keeroobe maal malakaafana ulaalleeluma